Heloo kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa baga nagaan dhuftan jechaa viidiyoo lammaffaa akkasuma moojula lammaffaa keessatti qophaa'ee jiru isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Akka na duukaa buutan kabajaan isiniin gaafadha. Har'a nuti kan wajjiniin ilaallu sararoota daandii irra addunyaa guutuu irratti beekamanidha. Sarara daandii addunyaa guutuu irratti beekaman egaa wantoota armaan gadii kana of keessaa qaba. Kutaan nuti har'a wajjiniin ilaallu. Jalqaba irratti faayidaalee sararoota daandii irra jiranii, akkasuma gosoota sararoota daandii irra jiranii, sarara duudaa yookiis kan hin ciccinne ta'uu danda'u, sararoota ciccitan ta'uu danda'u, akkasuma kallattiiwwan karaa irratti argisiisan illee ni jiru. Isaan kana egaa wajjiniin kan ilaallu ta'a. Dhumarratti fageenyaa fi haalota dhaabbii daandii irratti dhorkaman yookiis immoo konkolaataan tokko konkolaataa biraarraa fageenya hammamii irratti akka inni dhaabuu hin dandeenye yookiis immoo siqee deemuu kan inni hin dandeenyee fi bakka dhaabbii eeyyamanii fi dhorkan kan nuti wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa mallattoolee daandii irra jiranis haa ta'u, mallattoolee daandii irratti sararoota dibamanis haa ta'u, biyya kamirratti iyyuu gosa tokkodha jechuudha. Yookiis immoo biyya Awurooppaas haa ta'u, Ameerikaas haa ta'u, akkasuma Afrikaa irratti illee seerri idil addunyaa karaa tiraafikaatiif jiru wal fakkaataadha jechuudha. Wal fakkaataadha waan ta'eef barnoonni nuti asitti har'a barannu kun biyya nuti jirru qofa keessatti osoo hin taane addunyaa guutuu irratti kan nuti itti gargaaramnu yookiin kan nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Egaani jalqaba irratti kan nuti ilaallu faayidaalee sararoota daandii irratti dibamaniiti. Sararoonni daandii irratti dibamanii tokko daandii kallattii tokkoon jiru bakka lamatti hiruudhaaf nu gargaaru. Akkasuma egaa fuuldurattis haa ta'u duubatti deemuudhaaf yookiis immoo kallachuma tokkorra deemuudhaaf daandii tokkicha bakka lamatti hirree konkolaattonni sarara isaanii yookiis tartiiba isaanii eeganii akka isaan konkolaachisaniif akka haala mijeessuudhaan kanneen nu gargaaran jechuudha. Inni kan biraani mallattoon daandii yookiin daandii cina dhaabuuf bakka hin mijannetti mallattooleen kun bakka bu'uudhaan tiraafikii bakka bu'uudhaanii haala daandichaa nu barsiisu jechuudha. Haala daandichaa nu barsiisuudhaaf bakka tiraafikaatti akka tiraafikaatti bakka bu'uudhaan illee nu fayyadu jechuudha. Kun egaa faayidaalee sararoota daandii irratti dibamaniiti. Tajaajila sararoonni kun egaa tajaajila lafa deemtotaaf kan oolanii fi kan konkolaataaf kan oolan jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Sararoonni tajaajila lafa deemtotaaf kan oolan yookiin immoo zabraa jennee hawaasa keessatti kan nuti beeknu sararoota karaa qaxxaamura daandiitiin sararaman ce'umsa lafoo deemtotaaf yoo ta'u, lafa deemtonni fageenya gabaabaan akka isaan qaxxaamuraniif tajaajila jechuudha. Kanaaf asirraa akkuma arginu egaa daandiin zabraa yookiis immoo lafa deemtotaaf kan sararamee jiru jechuudha. Kanaaf lafa deemtonni bakka sararoonni kun dibamanii jiran irratti darbuudhaaf yookiis immoo ce'uudhaaf mirga qabu jechuudha. Kanaaf daandiin kun bakka daandiin gabaabaa ta'etti yookiis immoo lafa deemtonni dafanii tarkaanfatanii akka isaan darbuu danda'anitti egaa kan dibamudha jechuudha. Kan dibamudha waan ta'eef bakka kanarratti egaa konkolaattonni dhaabbachuudhaan meetira 12 egaa meetira 12 daandii kanarraa fagaachuudhaan zabraa kanarraa fagaachuudhaan dhaabbatanii eeganii hamma lafa deemtonni darbanitti eeguun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf tajaajila lafa deemtotaafis kan oolan jennee waamna jechuudha. Kan biraani konkolaattotaaf kan oolan illee ni jiru jechuudha. Sararoonni konkolaataadhaaf oolan
Sararoonni kun kan sararaman walqixa daandii yookiin kallattii daandiitiin kan sararamanidha jechuudha. Kanaaf qaxxaamura daandiitiin osoo hin taane kallacha daandiitiin sararamu jechuudha. Walqixa daandii yookiin daandii walakkaa irratti kallattii daandiin sun itti deemaa jiruun kanneen sararamanidha jechuudha. Sararoonni kun konkolaataadhaaf kan oolanidha. Sararoonni konkolaataadhaaf oolan kun sarara duudaa ta'uu danda'u yookiis immoo kanneen hin ciccinne ta'uu ni danda'u. Akkasumas sararoota ciccitan yookiis immoo kan addaan babba'an ta'uu danda'a. Dhumarratti yookiis immoo sararoonni lamaanuu sararoonni ciccitanii fi kanneen hin ciccinne egaa yeroo tokkotti fayyaduu yookiin dibamuu ni danda'u jechuudha. Yeroo tokkotti fayyadamuu yookiin dibamuu ni dandeenya jechuudha. Sararoota daandii ciccitan yookiis immoo sararoonni ciccitan kun bakka kamitti dibamu jennee yoo ilaallu bakka tiraafikni itti hin baay'annetti jechuudha. Sararoonni ciccitan bakka daandiin wal qixxaataa ta'etti yookiis immoo konkolaattonni bakka hin baay'annetti akkasuma naanna'uudhaaf bakka mijataa ta'ettidha jechuudha. Baay'inaan kan isaan dibaman konkolaattonni ofirra deebi'anii daandii isaaniitiin naanna'uu bakka isaan danda'anitti fageenya fagoo irratti konkolaataa biraas arguun bakka danda'amu irratti ni dibamu jechuudha sararoonni addaan ciccatan kun. Kanaaf bakka sararri kun jirutti konkolaataa biraa ce'anii dursuun ni danda'ama. Sararoota daandii addaan ciccitan kana bira darbinee konkolaattota fuuldura keenya bukkee keenya ilaallee bira darbuu yookiis immoo of duubaa naannofnee deebi'uun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf sararoonni addaan ciccitan kun yoo argitan suura kanarraa daandonni kun addaan kan ciccitanidha jechuudha. Bifa adiidhaan yookiin immoo halluu adiidhaan kan fagaatanii walirraa dibaman kun sararoota ciccitan jennee waamna jechuudha. Akkuma suura kanarraa arginutti konkolaataa kana bukkee konkolaataan duubarraan jiru kun bukkee sarara kana qaxxaamuree bal'ifatee darbuu ni danda'a jechuudha. Akkasuma immoo ofirra deebi'ee naanna'ee deebi'uu ni danda'a jechuudha. Kun egaa faayidaawwan sararoota ciccitaniiti jechuudha. Faayidaawwan sararoota ciccitaniiti. Akkasuma sararoonni addaan hin ciccinne yookiis immoo sarara duudaa jennee kan nuti waamnu ni jiru jechuudha. Sararoota duudaa yookiis immoo sararoota addaan hin ciccinne jennee ni waamna. Sararoonni kun bakka tiraafikni itti baay'atutti yookiin konkolaataan bakka itti baay'atutti dibamu jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa keessatti amma konkolaataan ni baay'ata. Konkolaataan magaalaa keessatti waan baay'atuuf yeroo baay'ee sirna tiraafikii hir'isuudhaaf sarara daandii duudaatu dibama jechuudha. Tiraafika hir'isuudhaaf bakka tiraafikni itti baay'atutti sarara duudaatu yookiin sarara addaan hin ciccinnetu dibama jechuudha magaalaa keessatti. Akkasuma fageenya irratti arguuf bakka hin mijannetti yookiin marfata garaagaraa irratti sarara duudaatu dibama jechuudha. Kanaaf marfata irratti konkolaataan akka wal bira darbuudhaaf hin yaalletti yookiis immoo duubatti deebi'uuf akka hin yaalletti sararoonni duudaan kun ni dibamu. Akkasuma sararoonni kun bakka jiranitti konkolaataa bira darbanii dursuu fi ofirra naanna'anii duubatti deebi'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf sararoonni duudaan kun egaa bakka tiraafikii bu'uudhaan akka nuti qaxxaamurree yookiis immoo bira darbinee akka nuti hin deemne nu dhorku jechuudha. Asirratti akkuma argamu egaa sararri kun adiidha. Addaan kan hin ciccinnedha yookiis immoo sarara duudaadha jechuudha. Kanaaf konkolaataan duuba jiru kun asirra dhufee sarara kana qaxxaamuree konkolaataa kana dursee darbuu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf seera akka nuti kabajnuuf nu dhorku jechuudha. Sararoonni kun seera tiraafikaallee nu kabachiisu jechuudha. Sadaffaa irratti sararoonni lamaanuu sararri ciccitaanis akkasuma sararri
inni duudaanis wal faana yeroo isaan itti dibaman ni jira jechuudha. Wal faana yeroo isaan itti faayidaa kennan ni jira jechuudha. Daandiin abbaa kallattii lamaa sararoota kanneen lamaaniin ni qoodama jechuudha. Kanaaf sararoonni abbaa kallattii lamaa kun egaa sararoota kana lamaan fayyadamnee addaan baasuu ni dandeenya. Konkolaachisaan gara sarara addaan hin ciccinnee jiru. Konkolaataan sarara gara addaan hin ciccinnee jiru seera sararichi dhorku kabajuu qaba jechuudha. Sarara addaan ciccite sana keessatti waan gochuu qabu gochuun dirqama jechuudha. Akkasuma konkolaataan karaa sarara addaan cicciteen jiru seera sarara daandii addaan ciccite sana keessa jiru kabajuu qaba jechuudha. Kabajuu qaba. Waan isaaf eeyyamamus immoo gochuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf egaa sararoota addaan ciccitanii jiran keessatti konkolaataa bira darbuun ni danda'a waan ta'eef konkolaataan karaa sarara ciccitaa jiru kun egaa konkolaataa bira darbee deemuu ni danda'a jechuudha. Haa ta'u garuu konkolaataan karaa sarara duudaa jiru kun bira darbuus of duuba deebi'uus hin danda'u jechuudha. Kanaaf kun maaliifi fageenya irratti arguu danda'a jechuudha. Konkolaataan karaa sarara ciccitee jiru kun fageenya irratti arguu waan danda'uuf waanni fuuldura isaa jiru isatti waan mul'atuuf wanta sarara ciccitaa keessatti eeyyamamu sana hojiirra oolchee fuulduratti bira darbuufis ta'ee duubatti deebi'uus ni danda'a jechuudha. Inni kan biraani sararoota tartiibaan sararamanidha. Sararoonni tartiibaan sararaman akkuma suura kanarraa arginutti wal bukkee sararoonni tartiibaan bal'ina konkolaataa eeganii konkolaatonni sarara isaanii eeggatanii tartiibaan akka isaan deemaniif yeroo sararoonni wal bukkee sararaman jiru jechuudha. Kanaaf egaa konkolaattonni sarara isaanii eeganii akka isaan socho'aniif gargaara jechuudha. Kanaaf konkolaattonni gara harka mirgaatii gara harka bitaatii harka mirgaatti jiran sarara isaanii eeggatanii kallacha isaanii akka isaan socho'aniif gargaara jechuudha. Daandii tokko bakka lamatti qooduun abbaa kallattii lamaa ni taasisa jechuudha. Sararoonni tartiibaan yookiin immoo sararaman kun kallattii abbaa sarara daandii abbaa tokko kallattii lamaan akka deeman gochuu ni danda'a. Akkasuma kallattii tokko sarara abbaa kallattii tokko taasisuus ni danda'a jechuudha. Abbaa kallattii tokko taasisuun konkolaataan lamaaf isaa ol akka wal bukkee darbu gochuun ni danda'a jechuudha. Kanaaf sararoonni kallachuma daandii tokkichaa irratti wal bukkee sararamanii sararoonni konkolaattonni sarara isaanii eeganii akka socho'aniif nu gargaara jechuudha. Akkasuma sarara addaan ciccite qaxxaamuranii sarara jijjiiruun of eeggannoon dursuu fi gara bitaan yookiin mirgaan darbanii deemuun ni danda'ama jechuudha. Sararoota baay'inaan kallacha tokko irratti dibaman kanarratti sarara ciccitaa kana irra tarkaanfannee bitaanis mirgaanis darbuun heeyyamamaadha jechuudha. Garuu daandicha sanarra duubatti deebi'uun hin danda'amu. Sararoota daandii abbaa tokko kanarratti sararaman sararuma tokko kana daandii kallachaa tokko kan addaan qoodanii tartiiba konkolaataatiif kan gargaaran kanarratti duubatti deebi'uun hin danda'amu jechuudha. Kan biraan daandiin tokko bakka tiraafikaan sararaan hojjetame bakka lamatti yoo hirame konkolaachisaan kamiyyuu iddoo tiraafikaa irraa bahuun yookiin dhiituun dursuu naanna'ee duubatti deebi'uu fi marfachuu yookiin dabuu hin eeyyamamuuf jechuudha. Konkolaataan daandii tokko bakka tiraafikaan sararaan hojjetame yookiis immoo sarara duudaadhaan sarara addaan hin ciccinneen kan hojjetame yoo ta'e duubatti deebi'uun marfachuunis hin danda'amu jechuudha. Garuu qaxxaamura yookiin iddoo tiraafikaatiif qophaa'e irratti haala tiraafikaa ilaaluun of eeggannoon mirgatti bal'ifatee naanna'ee duubatti deebi'uun ni danda'a jechuudha. Kun sarara ciccitaa irratti kan nuti hojjennu yookiin kan nuti goonudha jechuudha.
sarara duudaa irra osoo hin ejjitiin daandii baay'ee isa keessatti tarree bitaa qabachuun ibsuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraanii sarara daandii marfataa yookiis immoo tiraafikaa addabaabayii irratti sararamuu fi iyya kallattii argisiisan kan nuti wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Addabaabayii irraa fageenya meetira 50 irratti bu'uura mallattoo xiyyaan jiruutiin kallattii itti deemuu barbaannu erga filateen booda konkolaataa kallattii xiyyaan argisiisuun marfata tiraafikaa naanna'uu qaba jechuudha. Kanaaf egaa konkolaataan akkuma asirraa arginu kana kun addabaabayii yookiis immoo marfata kallattii garaa garaatiin konkolaataan walitti dhufanidha. Asirratti egaa sarara addaan ciccite kana keessaa osoo hin bahiin yookiis gara addabaabayii kanarra meetira 50 otoo itti hin seeniin konkolaataan kamiyyuu kallattii isaa filachuu qaba jechuudha. Kanaaf amma jalqaba asirratti bakka poointariin kun jiru yoo ilaalle bifa waaqaatiin daandiin dibame jira. Akkasuma immoo keelloodhaan daandiin dibame jira jechuudha. Kallacha kana qabachuudhaa fi meetira 50 keessatti konkolaataan kamiyyuu kallattii isaa filachuu qaba jechuudha. Yookiin gara mirgaa kanaan dafee asitti filachuu qaba. Yookiin gara bitaa kanaan gara addabaabayiitti filachuu qaba jechuudha. Kanaaf iyyi kun immoo kallattii inni itti deemuu danda'u argisiisa jechuudha. Kanaaf bifa samaawwii kallacha jiru kana namni konkolaachisaan qabate kun kallachuma kana gara harka mirgaatti darbuu ni danda'a. Akkasuma fuulduratti asii achi deemuu ni danda'a. Kanarraan kan hafe bakka kanatti qaxxaamuruu yookiis immoo kallacha biraa kana filachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kallacha sanarra deemuu barbaada yoo ta'e dursa jalqaba otoo addabaabayiitti hin dhiyaatiin kallacha kana qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf egaa meetira 30 itti dhiyaannee addabaabayiitti meetira 30 keessatti kallattiiwwan kana filachuun tasuma hin danda'amu jechuudha. Inni kan biraanii bakka dhaabbii konkolaataati. Konkolaachiftonni mallattoo dhaabbiitiif akkaataa sarara kallattii argisiisuun qophaa'e keessa qofa dhaabbachuu qabu jechuudha. Asirratti konkolaataa kanan argitu yoo ta'e sararoonni adiidhaan dibamanii taa'an kun konkolaataan kun bakka dhaabbachuu danda'uu fi akkaataa inni itti dhaabbachuu danda'u argisiisu jechuudha. Konkolaataan jallatee yookiis immoo aangilii irratti yoo dhaabate baad paarkingii yookiis immoo haala dhaabbii sirrii hin taane yookiin kan dogoggora ta'ee konkolaatota birootiif haala hin mijanne gochuu waan danda'uuf kanatti dhaabuun barbaachisaa ta'u jechuudha. Daandii abbaa kallattii lamaas ta'e abbaa kallattii tokko irratti konkolaataa yeroo dheeraafis ta'e yeroo gabaabaaf kan dhaabuu dandeessu daandii irraa maqee karaa mirgaatti dhaabuuf bakka qophaa'e yookiin leebaay keessa dhaabuu qabda jechuudha. Kanaaf bakka kana akkuma footoo kanarraa yookiin fiigarii kanarraa arginutti kun leebaas yookiin immoo bakka konkolaattonni dhaabbachuu danda'an paarkingiidhaaf kan qophaa'e harka mirgaarra darbee kan jiru kana keessa dhaabachuu dandeenya malee bakka biraa dhaabachuudhaaf mirga hin qabnu jechuudha. Daandiin abbaa kallattii afuriis ta'ee daandiin wal quunnamsiistuu irra fageenya meetira 12 keessatti konkolaataa dhaabanii deemuun dhorkaadha jechuudha. Daandii wal quunnamsiistuu irras haa ta'u fageenya meetira 12 addabaabayiitti dhiyaannee yookiin daandii wal quunnamsiisuutti dhiyaannee meetira 12 keessatti konkolaataa dhaabannee deemuun dhorkaadha jechuudha. Akkasumallee naannoo boba'aan jirutti yookiis immoo konkolaattonni biroo bakka isaan boba'aa yookiin nadaajii bakka isaan guuttatan irratti itti siqnee meetira 12 keessatti dhaabachuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif paarkingii osoo hin taane seera konkolaattota kanaafis waan isaan rakkisuuf waan isaan canaannaquu danda'uuf meetira 12 keessatti dhaabuun dhorkaadha jechuudha. Akkasumallee dallaa yookiin mooraa dhaabbata garaagaraa yookiin nama dhuunfaa keessa konkolaattonni biroo
Kanaaf egaa mooraa nama dhuunfaarra yookiis immoo dallaa namoota birootti siqsanii konkolaataa dhaabuun akka hin danda'amne argisiisa jechuudha suurri nuti asitti ilaallu kuni. Inni kan biraanii dhibaa agarsiistuu kallattii akkuma jalqabaa addabaabayii irratti argine egaa naannawaa daandii qaxxaamuraa kallattii addaan baasuuf sarara mallattoo xiyyaan dibame irratti konkolaachistoota dursa sarara isaanii filatanii deemaniif sarara duudaa dirqamaan akka qaxxaamuran bakka taasisu keessatti konkolaataa dhaabanii deemuun dhorkaadha yookiis immoo kan nama adabsiisu ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma egaa daandiin wal qaxxaamuru keessa osoo hin gahiin dura akka tiraafikaatti kan fayyadan dibaa halluu bal'inaan dibaman irratti konkolaattonni biroo akka qaxxaamuran bakka dirqisiisutti daandii dhiphoo irra konkolaataa dhaabanii deemuun hin danda'amu jechuudha. Akkasuma egaa daangaa mooraa keessa konkolaattonni biroo akka bahan kan dhorku irratti cufanii dhaabbachuun hin danda'amu jechuudha. Fe'umsa konkolaataa irra darbee jiru fuulduraan kan heeyyamamu meetira tokko qofa jechuudha. Konkolaataa fe'umsaan yookiis immoo wanta garaagaraa fe'anii deeman irratti fuulduraan meetira tokko caaluu hin qabu. Duubaan meetira 2 caaluu hin qabu jechuudha. Kanaaf meetira 2 kan gahu yoo ta'e egaa fuulduraan huccuu adii duubaan immoo huccuu diimaatu argisiifamuu qaba yookiin hidhamuu qaba jechuudha. Akkasuma halkan yoo ta'e immoo duubaan ifa diimaan fuulduraan immoo ifa adiin kan taa'u yookiis immoo kan irratti hidhamu ta'uun dirqama ta'a jechuudha. Konkolaattonni duubaa fuulduraan jiran mallattoo kana arganii konkolaataan fe'isni isaa fuulduraanis duubaanis bahee akka jiru akka isaan hubatanitti mallattoolee kanaan adda baafamee kaawwama jechuudha. Inni kan biraanii mallattoolee coccophaa halluuti. Mallattoolee coccophaa halluu kan jennu halluu adiif gurraacha marfata naannawaa hallayyaa yookiin riqichaa jalqabee hanga xumuraatti dhagaa dhaabbatee jiru irratti dibamanii kan mul'atan yommuu ta'an, dabalataan marfata yookiin kurbaa hammataaf daandiin fuulduratti bakka hin fuulaanetti gabatee dalgaa dhaabbatan xiyyee calaqqisaa gurraachaa fi adiidhaan kallattii daandii argisiisanidha jechuudha. Kanaaf mallattooleen kun walitti dhidhiyaatanii baay'inaan argamu jechuudha. Baay'inaan kanan argaman yoo ta'u mallattooleen kun egaa daandiin dhuma ta'uusaa kana fuulduraan daandiin akka hin jirre hallayyaa ta'uusaa kan hubachiisan jechuudha. Kanaaf isaan kana ilaallee filannoo biraatiif akka nuti haala mijeeffannu gochuu nu gargaaru jechuudha. Kan biraan fageenyi konkolaataa tokko konkolaataa biraarra dhaabbachuuf meetira 3 ta'uu qaba jechuudha. Konkolaataa bira dhukkee dhaabbachuudhaaf yookiin duubaan dhaabbachuuf meetira 3 irraa fagaannee dhaabbachuu qabna jechuudha. Boqonnaa malee sa'aatii 4 ol oofuun hin danda'amu. Akkasuma egaa guyyaatti walumaa galatti sa'aatii 8 qofatu oofuudhaaf nuuf eeyyamama jechuudha. Kan biraanii bu'oo lolaa irratti ittiin seenan yookiin diichiitti meetira 5 keessatti konkolaataa dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf bishaan yookiin lolaan kan ittiin seenutti dhiyaannee konkolaataa yoo dhaabne akka tasaa lafti sun sigigaatee konkolaataa keenya liqimsuu waan danda'uuf meetira 5 irraa fagaannee dhaabbachuu danda'uu qabna jechuudha. Akkasuma egaa daandii baaburaa meetira 6 keessatti maarshii jijjiiruun hin danda'amu jechuudha. Meetira 6tti dhiyaannee maarshii keenya jijjiiruun hin danda'amu. Konkolaataan rakkoo godhatee yoo dhaabbate mallattoo calaqqisu yookiin meetira 50 irratti duraaf duubaan kaa'amuu qaba jechuudha. Wanti rakkoo sana ibsu yookiis immoo konkolaataan biraa dhufee akka inni hin rakkannetti meetira 50 irratti mallattoo kaa'uun dirqama jechuudha. Konkolaataan rakkoo godhatee magaalaa keessatti sa'aatii 6 qofa dhaabbachuu eeyyamama jechuudha. Magaalaadhaan alatti sa'aatii 48 keessatti dafee mi'a jalaa tabalaashee yookiin jalaa miidhame jijjiirratee konkolaataa sana sa'aatii 48 keessatti kaasuu qaba jechuudha. Akkasuma egaa yommuu konkolaattonni tajaajila balaa kan akka ambulaansii, konkolaataa poolisii, kan balaa ibiddaa fi
kana fakkaatan tajaajila kennan fageenya meetira 100 gadiin hordofamanii konkolaachisuun dhorkaadha. Kanaaf meetira 100 irraa fagaachuu qabna jechuudha. Konkolaattota akkasiirraa ol fagaachuu qabna. Ce'umsa hadiidaa irratti meetira 20 keessatti dhaabuun hin danda'amu. Meetira 30 keessatti dursanii darbuun naanna'anii deebi'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf meetira 20 keessatti konkolaataa kana dursuun hin danda'amu. Meetira 30 keessatti garuu bira darbuun yookiin ofirra deebi'uun hin danda'amu. Meetira 20 keessatti garuu dhaabuun hin danda'amu jechuudha. As keessatti dhaabuun hin danda'amu. Daandii qarqaratti konkolaataa dhaabuuf qarqara daandiirraa fagaachuudhaaf seentimeetira 40 fagaachuu qabna jechuudha. Qarqara daandiirraa konkolaataa yeroo dhaabnu seentimeetira 40 meetira 40 osoo hin taane seentimeetira 40 irraa fagaachuu qabna jechuudha qarqara daandiirraa. Konkolaataan harkina qabu tokko konkolaataa biroon yommuu harkifamu gidduu isaanii fageenyi meetira 3 jiraachuu qaba jechuudha. Konkolaattota wal harkisan gidduu meetira 3 jiraachuu qaba. Yommuu konkolaattonni wal hordofanii deeman yookiin konkolaataan biroo fuulduraan naannoo meetira 50 keessatti dhufaa jiraate ibsaa dheeraa ibsuun hin danda'amu jechuudha. Meetira 50 keessatti ibsaa dheeraa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasuma egaa daandichi abbaa kallattii tokko yoo ta'e malee karaa kamirrattiyyuu gara bitaatiin konkolaataa dhaabuun dhorkaadha jechuudha. Karaa bitaa konkolaataa dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Bal'inni karaa yookiin daandii meetira 12 ol bakka hin taane irratti konkolaataan dhaabbatee jiruun fuullee isaatiin gamaatiin dhaabuun hin danda'amu. Gamaa gamana irratti karaa lachuu wal cina konkolaataa dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Daandichi meetira 12 ol yookiin meetira 15 yoo ta'e malee waan akkasiitiif konkolaataa wal gamaa gamana dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Karaa wal qaxxaamuruu irratti yommuu dhiyaanne naannoo meetira 30tti dursuuf kallattii jijjiiruun hin danda'amu. Akkasuma naannoo ce'umsaa lafa deemtotaaf meetira 12 keessatti konkolaataa dhorkaadha jechuudha. Kanaaf gabaabaa meetira 12 keessa hin seeniin 12 duubatti konkolaataa dhaabnee lafa deemtota dabarsuu qabna jechuudha. Naannoo tajaajila balaa ibiddaa fi karaa seensaa fi ba'umsa hospitaalaatti waajjiraalee mootummaatti meetira 12 keessatti konkolaataa dhaabnee deemuun dhorkaadha jechuudha. Konkolaataan daandii cina dhaabbatu irratti dabalanii dhaabuun dhorkaadha. Akkuma amma isiniin jedhe naannoo dhaabbii baasiitti feermaataatti duraaf duubaan naannoo meetira 15 keessatti konkolaataa dhaabuun dhorkaadha. Kanaaf feermaataa yookiin daandii baaburaa daandii baasiirraa meetira 15 ol irraa fagaannee dhaabbachuu qabna jechuudha. Bal'inni karaa meetira 12 yoo caaluu baate feermaataa baasiitiin gara gamaan naannoo meetira 30 keessatti konkolaataa dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Bakki karaan baaqee ta'e irratti halluu adiin iddoo hirametti konkolaataa dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Egaa viidiyoo keenya har'aa asuma irratti xumurra. Kan nuti har'a wajjiniin ilaalle waa'ee sararoota daandiiti. Sararoota daandii kan lafoodhaaf sararaman yookiis immoo namoota karaa deemtotaaf akkasuma konkolaataadhaafis kan sararaman jennee adda baafnee ilaalleerra. Sararoonni kun egaa sararoota ciccitanii fi sararoota hin ciccinne jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Sararoonni ciccitan kanneen nuti konkolaattota bira ittiin darbuu dandeenyu bakka paarkiin hin jirretti ofirra deebi'uu kan nuti ittiin dandeenyu ta'uu isaati. Sararoonni hin ciccinne immoo sararoota nuti ittiin darbuu hin dandeenye yookiis immoo akka tiraafikaatti kan nu tajaajilan bakka arguu hin dandeenye irratti kan dibamanii fi kan nu tajaajilan jechuudha. Kanaaf egaa sararoota bakka isaanitti sararamanii fi kanneen isaan dhorkan ilaallee jirra. Walumaa galatti viidiyoo kana waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Akkasuma barumsa gahaa irraa argattu jedhee abdiin qaba. Laayik, sabskiraayib gochuudhaan namoota biroo biraan ga'uudhaan akka isaan barumsa kana argatan gargaaraa jedha. Galatoomaa viidiyoo biraatiin amma wal arginetti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.